Widde si gute? Ati si guutane? Hin guutne? Takka hin qabdu. Na gute na. Gara kana boo'uuf deemtee eegi boru. Boru si ba'u hin argi wuddeenaan jetteemi. Ma boyare. Sheerin godhadha. Wallaahi ni sodaadha. Namatti sheerin godhadha. Nama guyyaa tokko laal. Hin taate. An sheer godhate sana irraan beeku. Sheer godhata. Halo. Takkan sirraa qaba kai na adabam. Waan wiin. Eenyu jedhe? Eenyu jedhee kun achi laaliga waan wiin. Diyaasbooratti maskuul goote diyaasbooraan deebiseef. Nama warra diyaasbooraan meeffata keessaa ishiman argee. Afaanuma kana qofaan jijjiirachuun ni dandansa. Wallah haati baatee tuni bareeddi warra fuudhu barbaadan fuudha. Wallah nama eebba qabu qofa fuudha haadha faate. Nama abaarsa qabu osoo hin taane. Nama eebba qabu. Wallahi la'adim. Halo. Maayikii qabadhu. Udura. Maayikii qabadhu. Ya Rabbi arrasitti nu salphisuuf deemti. Dhalittiin dhugaan bareeddeera. Gas tarta wara. Ijaarraa gadi qabiyya diinii. Ustaas ijaarraa gadi qabaa dhaaranii. Dhiisi waraabanii maal nama eebba qabu taara baatee fuudhee jechuun ayibiidha wayi. Eerzan shariyaa cabsinu. Hin bareeddi. Ijaarraa gadi qabiyya diinii jedhaa jiran. Eenyaan eessatan ija sitti qaban. Maal beekan akka sadhaa jiranii. Taaptaap nama naatti muddaa. Taaptaap qabaan itti nama muddaamee taaptaapi. Warri ishii jala jeerisuun histiin qabu laala akka ishii jaalatu akkana taaptaap itti muddaa jira laa harka. Hanga silkiin teessan cabtutti mataa kana akkana laa gadi tuqaamee addeetan irratti akkanatti. Silkii cabdu maaliin bitatan? Seeri naatti godha. Histiin humaa isin hin gootu. Taaptaap itti muddaa. Maali boo ishii qofaat afaan qabaanis afaan hin qaba. Qabitti taaptaap itti muddi. An taaptaap godha osoo jedhin warri kiyya taaptaapidha. Lamaan baay'isa. Gaayis. Taaptaap godha osoo jedhin warri mana kiyyaa taaptaapi jechuudha. Kuma dhibbaan ni ba'a. Kuma tokkoon ni ba'a taaptaapi bichaa. Osoo taaptaap godhaan hin jedhin. Hin galjitu wallah. Yalla anin dubbadhu faamilii. Anin dubbadhu isin bichaa taaptaap godha. Biyya dhibee jira ga'a. Anin dubbadhu isin bichaa taaptaap godha gaa'is. Dhibee jira wallah dabbiran. Allah. Yaa warris dhibba torba keessaa qabdan bilaashna irraa hin laffa'inaa na gargaara. Allah yaa Rabbi leencaan na baaras akkuma waan kanaan dingatatti na beeris. Rizqiin Rabbii dhuftee takkaranna nama baaras. Yaa Rabbi leencaan na baaras. Yaa Rabbi ilma leencaati yaa Rabbi taarkan edanaan rafne yaa Rabbi Allah yaa Rabbi leencaan na baaras. Leencaan na baaras. Yaa Rabbi leencaan na baaras. Yaa Rabbi leencaan lafaan na ol kaas. Yaa Rabbi ilma leencaati yaa Rabbi Allah. Ya Rabbi haadha faaxeetana yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Maal mana qaxxawee dalaata osoo Haati faaxeetana nama kafiyyaa kana qabaatte wallaahi laaziim qaata. Kaata heerimtee ilmaan ardiidhaan balleessitee lafaan guutan jettu boo. Guys. Haa harkaan godhachi deemu jarkaan. Harkaan achi gaara baatee. Ara maal godhi maa ofii kenna demoo ofii kenna butika kennan. Lilli sadii baay'isa. Family. Michaan na gargaaramee michaan na gargaaramee. Bilaa aliikum aboo fuudhuu deebiseetiin jedhan fuudhuu naa godha. Ingilippaan beeku. Dhufan Diaspora. Thank you. Yaaboo akka na hin ajabne qofa narraa guutaa akkuma sadii. Kaata jalaan na baasa bilaa aliikum. What? Kunuun diyaasbooratti Ameerikaa laala. Diyaasbooratti laalaan. Laala kanatti diyaasbooratti ishee godhatte laa. Oh, Maal goona gaa'oo maal goona histiin maas hin goote yoo naa goote yoo. Mee adabbii jedhan baakuma sadiin walqixa qotom waan wiin taana bakka sheer nu godha.
Galatoom. Hunda qatanuu. Thank you dhugaa rabbii. Walqixa kutumtaan adibbi yala na baasa adiin baay'isa. Thank you diaspora ko galatoom. Galatoom dhugaa. Galatoomii ati duraas wallahi siifi alfoozilleen galatooma habiibi mangisti. Eessa dhufte diaspora ko bara abdii kutee jiru bar mooyame jedhee bakka abdii kutee wallahi billahi. Banna tachuu qaqqaba. Foloo naa godhaan nama kana gatti Keessa para foon naa rabbumaa jaa. godhaani wallahi. Mooyame jedhee abdii kutee jiru Foloo wallahi. naa godha amee gurbaa reefuun tanaa sana foloo naa godha. Gubbaa tana irratti maaliif naa Mooyame jedhee abdii mul'isa? kutee yaani. Ayyaga maalan godha gaarii duuba. Tapha itti aanuun siyaasa malee kan isiin adamamuu beeku. Waan wiin. Rakkoon qabu. Akkana tuttuqaa gaa'is. Takkaafituu waara waan ta'eef. Hayyee rakkoon qabu. Faamilii akkana tuttuqaa hundi keessanuyyuu yeroo sadii. Bu'aati afaan bantee wallahi booniyyeen baga dhiifte naan jettaati. Bu'aati boobaraan tarabbiin quraana keessatti dubbatee manaa qabani. Na alkalbi wayyi. Ajjala taa'ee waan hin taane na barreessaati. Warri mootiitara qabdan buloog godhaa gurbaa kana mee jala. Cittoo kana wayyi. Booniyyaa kitaaba keessatti hin dubbanne ustaad. Usmiyaatu waa'ee sanii dubbatini bayya keessaa dhiisate. Ani waa'ee maqaa namaa jala natti dhuftanii hin dhayina. Oo uummata oo robbi sodaadha. Aboo yoo nan cal jedhee warri koomentidha. Waan fedhina soosiisaniiti waan fedhanarraa waraabuudhaaf amma waa jajjan dhiise wallahi ganaan dubbadhu. Hangafe mee waan feetan barreessa aanaa ganaa miira keessa isinii galu agartan. Hin fidda waa takka. Maaltu naa ati kitaaba kee qofa himattaraatti aantu. Wallahi akkas malee hin taatu dubbiin. Waan fedhan barreessan. Akkas. Amma niyyaa diinaa guunneef jechaadha beeytani. Niyyaa diinaa. Yoo miira keessa gallee waa dubbanne niyyaa diinaa galmaan geenye jirra. Kanaafuu zim jechuu dura nuu caala. Akkana. Diaspora ko thank you wallahi. Omaniyyaa ni argadhu ishii. Mooyame jedhee abdii Boo galatoome haa gartee wallahi akkasitti rizqiin rabbi ol sitti haa to'amtu ol si haa fuudhu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Si haa jaalatu rahmaanin qiyyala. Oliin si haa deemu. Sabboona koo. Bismillaahi rahmaani rahiim. Meeshaa koppiliingiitti muddaa taaptaafuma qofaan na utaalaa Taaptaabiin ijoolleen isaanii nu bira taruun qaban guys by the way taaptaabiin ijoollee isaanii nu bira taruun qaban. Taaptaafuma itti na muddaa taaptaabii. Gaas lamaan baay'ise warri keessa lamaan baay'ise. Lamaan baay'ise. Gisee Lamaan sadi baay'ise taaptaabii itti muddaa qabdan itti muddaa warri keessaa qabdan lamaan baay'ise. Lamaan baay'ise. Kalootuma lama takka na ol darba warri keessaa qabdan kaloota koofiyaa. Kalloota. Afaan qabdira. Afaan nuti diyaasbooraan barreeffam godhamu walaa kaloota hoggan nu kutte. Kun walaa diyaasbooraa. Yaammatte. Ya Rabbi ariifiti leenca ya Rabbi leenca na baarase ya Rabbi. Haadha faatee harka kana gaddee bismee garaa nama nyaatta. guys ababaa gurguddaa mul'ate. Dhufee kalootaan jala Allah. Akka kalootaan namni karatti harka kana godha jennaan ishiin hutteetuma teesse. Thank you yaadni galatu. Horiin baay'ee warri qabdan keessa abaaboo kalootaa jannataa sitti haa kaawwis. Naas Elleechi galatoom naas qaaliitis. filoon haa godha naas kanallee warri qabdan keessa. Filoon haa godha alaa aggattuu qaamataa irra. Wal gargaara guys okay wal gargaara. Naasi filoon haa deebisi gaafadhan jira ishee. Ayya warra keessaa qabdan gaas amma. Triple guys triple dha. Biliyoona kana bara sadiin baay'ise. Sadi.
Tani jiran sadii naa baay'is sadii. Thank you galatom qaalii. Guys triple dha family. Kuma sadii haa gallu okay guys triple wal gargaara. Triple nu barbaachifti guys. Diaspora. Thank you qaalii ko. Guys triple. Kuma lama galan jiran. LH. Oh guys. Nice. Nice makana naa gargaara. Family wal gargaara. Uma diko wal gargaara triple dha guys. Triple dha waan ta'e wal gargaara akka namoonni kana waan nutu qatta. Hayaas addunyaan sitti hayaatu naasiri. Guys kanuma hamoonu kanuma. Ate taate yaa. Kunoo laala erga diyaasbooraa yaammatti anazzabuudhaaf diyaasbooraa natti yaammatti yaa rabbi leencaan na baaras yaa rabbi yaa Allah. yaa rabbi yoona si biraa qabaadhe yaa rabbi leencaa yaa rabbi. yaa rabbi 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 yaa rabbi. yaa rabbi. Lafa bade. Guys lafa bade taap godhaa hundi keessan taap godhaa bannaa taachuu taap godhaa ka isaa lafa bade kumni takka lafa bade sila kuma sadii wayyiidhaan lafa bade kumni takka taap godhaa lafa bade lafa bu'ee wallah taap godhaa hundi keessan iskiriin biraa gisee sadii. Atis warri ceekuu mirgaa fi asirra ta'an kayrii tantee qofaa haa kataba. Hoggati hamtutti kaatee haa dhaabbatan. Thank you galatooma hundi keessanuu faamilii wallahi naa jiraadha galatooma. Duniyaa halaal walitti si haa qabu. Faamilii achi yoo kuma takka darban isaan kuma afurii fi nu dhaqqaban garuu kuma shanaa galii nuti taaptaabidha. Diyaasbooraa amma seenu namni biroo LH fooloo naa godha LH 26 namni na jaalattan hundi keessan jechuudha. Bakka nama kuma takkaa san gadi qabdanii dini tooppii irra warra jiran sanniin fooloo naa gootan. Maybe namni dhibbi afurii namni na jaalatu jala kanaan dhabamu waan ta'eef namni dhibbi afuriitti dabalamaa gubbaa irratti bakka nama kuma takkaa wayii san gadi qabdaniitiin tooppii irra warra jiran sanniin fooloo naa gootan. Yalla fooloo naa godhaani hunda isaaniiyyuu. Let's go guys. Thank you Lubbu. Galatooma bibti. Diaspora kia thank you okay big respect. Galatooma lafee koo. Namni dhibbi shananii kumbee dhumarratti naa eega. Harkaana shanan isin haa guuttattachiisun jedha ooyi. Wai. Shantamii sadii. Osoo taap naa gootan. Osoo taap naa gootan yaa bira na gujiiftanii miti haa wallaahi lazimtu taap naa gootan yaa rabbi sodaadha haa ani cufadhee tan baya wallaahi faayidaan isin naa qabdan hin jirtani. Taap osoo naa gootanii 53 habba meeqa tan qatamee osoo taap naa gootanii. Himadhu mee dullatti qixaata ka'e himadhu. Na arsitee jirta himadha maqaa qixaata ka'e. Maal dadalaytammee yoo taap manaa gootan maal taatan? Qixaati tokkoffaa caatii san jechuudha lulluuqattanii hilli qabsiisanii lulluuqattanii tuuftaniiti adda battanii teettan. Lulluuqattee tuuftee jechuudha. Qixaati lammataa ibidda kasalaa jechuudha. Kasala. Qinxaabitti bahe as jala hin goonu naan jetta maaliif na daawwattare bahe kootu as jala. Ittoo. Hin goonu naan jette isaa ifaajii ijoollee tanan narraa balleessu. Qixaati lammataa ustaas dhaggeeffadhaa. Qixaati tokkoffaa. Tokkoffaa caatii lulluuqattaniitiin tuuftanii teettan. Qixaatiin lammataa ammoo jechuudha. Nagaartanii miti. Qixaatiin tokkoffaa meeqatte? Qixaatii tokkoffaa caatii lulluuqattaniitiin tuuftan. Hilli qabsiisanii ni tuuftan. Laala bakka qaati ilaala pilis caatii kana laala tokkicha kanaan mirqaanaa jira. Tokkicha kanaanis caatiin narraa ayyare. Nin qayyaru nan baasu wallaahi billaahi kanaa isin taachaadha malee nan baasu wallaahi. Caatii tana narraa qayyari gaa waan ganaa dhufee na mirqaan surra isa kanaat isan bilcheessa kanaat irra naaf dhiiga naaf jalaga. Nan baasu ustaaz wallaahi nan baasu rabbi kakadhe nan baasu wallaahi. Kuma shanin isin moo eber nan baasu wallaahi. Wallahi rabbi kakadhe siyyoo doosee argeessi tubsiisa. Lulluuqattanii tuftan. Nan baasu ustaaz nan baasu. Naani dhadhageessa. Waan takka nagahu.
Qixaatiin lammaffaa dhageeffadha achi keessa Ayyan lammaffaa. Rabbuma sinuu sodaadha. Tiyyoo ta'u ergeessu luluqachiisa. Rabbuma sodaadha. Ayya lammaffaa. Rabbi odoo tiktoo kanarra waliin nu fidu malee laafatti silaas hin danda'u. Qixaatiin lammaffaati. Qixaatiin lammaffaadhaan maal gootanii wannoo gootan bakka qalamaa waan akka qalamaa tasheerii afoo jirtu san isii san gattuttaniitiin voice effect kan jedhu san keessa galtanii sagalee keessan torbaffarra godhattan. Ihtizaaz afaan arabiitiin ihtizaaz janiin bakka sagalee. Ihtizaaz san allamman ihtizaaz. Ihtizaaz jedha ani ingiliffaan hin fayyadamu tiktok afaan arabiitiin hin fayyadamu. Ihtizaaz. Qixaatiin lammaffaa.